Hiree dhugaa keetii waan keessa jiru maal agarre? Hin ilaalle. Dhugaa jettaa? Dhugaa kooti. Akkamitti osoo sin eeyyamsiisin iccitii nama biraa laala. Ati ogeettii mucaati. Garuu maaliif fuutere? PDF fi viidiyoo qormaataaf na gargaaran daawunlood gochuuf jedheen filaashiin kan koo waan na jalaa badeeffan kan kee fudhadhe. Rakkoo biraa qaba jedhee waan ani yaanneef. Rakkoo qabaatee tun taane akkanumatti baruuf jedheen. Garuu maalidha? Maaltu? Maaltu keessa jira? Lakki waan biraa miti. Sin fayyadu. Sodaa fi naasuun kee filaashicha keessa iccitiin biraa waan jiru fakkaata bara. Lakki waan dhoksan qabu. Viidiyoowwan yeroo opereeshinii hojjennu waraannetu keessa jira waan ta'eef dha. Akkuma beekamu yeroo opereeshinii dhiiga baay'eetu dhangala'a. Wanti sammuu namaatti hin tolles waan baay'eetu achirra jira. Kanaaf isa ilaalte akka hin jeeqamneef jedheen. Siif jedheen. Kana biraan immoo qormaan dhiyaachaa jira miti. Kanaafuu isa ilaalte akka hin jeeqamneef jedheen. Sumaa yaadeen. Tolee wanti biraa wanti dhoksu jiraatee miti tolee. Wantichi maalidha garuu? Lubbuun keessaa ba'uuf tureen siin jira. Hamma fuudhannetti deebi'eera. Kanan balleessuu dhiiseef giiftiin ejjennoo ishiin jijjiirrattu taanaan itti agarsiisee bara gochaan obboleettii keetii kun ifatti akka ba'u hin barbaaddu taanaan adabadhuuti taa'e jedhee ittiin doorsuufan ture. Hedduutti raajii ta'ee oole malee. Maal faayila moo? Inni ilaaltu. Lakki shawaan naan jetteef miti. Hiree garraamummaa isheetu ishee miidhaama. Ani akkamittan otoo sin eeyyamsiisiin icciitii namaa ilaala naan jettu seetaa? Garraamii koo. Kun hundi filaashichi maal qabuufidha? Anuun beeku. Sababa inni natti waan tokko inni nama agarsiisa. Akkamitti? Sababa qofaa miti. Miirri isaati. Ani dooktarii Eebbaan sodaatee yeroo qabu naasuudhaan waan dubbatu wallaalu yeroo jalqabaaf hin arge. Wanti kun maal ta'uu danda'a? Hin beeku. Garuu waan yaaduu hin barbaanne akka yaadu na godhe. Giiftiin kan jettee sana moo? Ani hin beeku. Akkas ta'a laata jedhee yaaduu jalqabeera. Deebisee immoo lakkin of hin jedha. Ture immoo filaashii tokkoof maaltu akkasiisa godha jedhee yaada. Walumaa galatti bitaanatti galeera. Garuu waan tokko nan beeka. Maalidha? Ajjechaa hojii keessa harka qabaachuu baatus garuu waan tokko keessatti hirmaateera. Wanti filaashicha keessa ture wanta akkasiin akka ol qabatu natti dhaga'ama. Wanti wayii gaafa jettu yakka biraa moo? Gammiin beeku garuu mataan kun dhuudhaaf jedha. Maalidha? Uffati kun kan eenyu akka ta'e beektaa? Nan beeka. Kan Firaa'ol miti? Firaa'ol maal goota? Akkuma Joorjii ajjeef ani immoo ilma kee Firaa'oliin ajjeeseera. Hin ta'u! Ilmoo nama ajjeestee yoo gammachuudhaan jiraachuu barbaadde cubbuun kee ilma keetiin bahe.
Amma urjiidhaaf biraa ol bakka tokko jiru. Bro. Maal taatee miirri kee sirrii miti? Maaliif rifatte? Na rifanne moo? Rifanne. Irrifanne yeroo jettu iyyuu rifatteetta. Sallee dhugaadha xiqqoo jeeqameera. Maal seete? Har'a jechuun koo kaleessa dheengadda jechuu kooti. Dhukkubsataan ani yaalaa ture tokko boqotee isaafan jeeqame. Yoom? Har'aa? Kaleessa moo dheengadda? Dheengadda natti fakkaata. Waan baay'ee jeeqame guyyaa isaa irraanfadheera. Hello. Manatti galtaniittu? Firaa'ol wajjin jirtu? Dhugaamu. Tole boodan si bilbila. Anis sin jaaladha. Tole, maallaan jette turte? Haadha manaa keedha? Eeyyee. Firaa'oloo? Ilma kooti. Akkanatti fakkaatutti baay'ee jaallatta. Sirriitti malee. Miirri kee hunduu deebi'eera. Erga isaan haasofsiistee deebiteetii dhukkubsataa yaalaa turte du'ee waan gaddite iyyuu hin fakkaatu. Gara qorannoo keessatti darbinu. Kanan jedhu ashishii irratti akka. Maal? Kana dura ashishii waliin hidhata qabda. Kanaaf yoo filaashii sana argachuu qabnaa jechuudha. Yaadiin sana tasuma argachuu hin dandeenyu. Maaliif? Hireen akkamitti argiteen immoo maaliif hin argine? Saamsoon, namni yeroo tokko dogoggora. Keessumaa immoo namni akka Dooktar Eebbaa takka dogoggoreenaan lammaffaa deebi'ee waan dogoggoru sitti fakkaata. Jalqaba filaashichi dogoggoraan harka hiree galee ture. Garuu hundeeffate. Kanaaf iyyuu ammas irra deebiidhaan dogoggora akkasii waan deebi'ee waan hojjetu sitti fakkaata. Inni illee dhugaa keeti. Hireen faayila sana arguu dhiisuu isheetitti amantu. Eeyyee, hin argine. Akkuma beektan hireen nama haqaati. Eeyyama namaa malee faayila kanan ilaalu kan isheen jettee dhugaadha. Beektee ta'uu hin ta'in akka tasaa yeroo bantu yoo fuuldura irra taa'ee agartee jedhee. Hin argine. Itoo argiteetti ta'ee dhuftee natti himtee turte. Garuu amma wanti xiqqoo natti tole Dooktar Eebbaa shakkuu isheeti. Ila amma wanta guddaa tokko gochuu qabna. Maaliif? Inspektar Simbootti dhimma filaashii kanaa himuu qabna. Eeyyeen al tokko lama waan ishee wajjin wal qabatu godhee beeka. Maal? Eeyyeen an ogeessa fayyaati bara. Yoo taate hoo? Ashishii jechuun afaan Ingiliffaatiin diraagiidha. Diraagiin immoo qoricha. Kanaafuu yeroo dhukkubsattootaaf qoricha jechuun meedikaal diraagii wajjin walitti dhufeenya hin qaba jechuudha. Dabalatammoo qorichi ittiin qaama namaa doojanis diraagiidha. Kana jechuun egaa yaalamtootaaf yeroo yaala baqaqsanii yaaluu godhuuf diraagii kanatti hin fayyadamaa jechuudha. Isa dabalaa hir'isaan oola. Akkam seete namoota hundaaf doozii wal qixaadhaan kennitee fi qaama isaanii adochuu hin dandeessu. Warra alkoolii dhugan, warra mus tamboo aarsanii doozii isaa ol kaafta. Warra kaaniif immoo gad xiqqeessita. Walumaa galatti oolmaan koo diraagii waliin jechuudha. Inni diraagii seera waadha. Ani kan isiin jedhee ashiishii seeraan alaadha. Karaa seeraan alaa? Ani moo? Hallatti karan goone. Maalitti gochuuf? Yoo ta'e gaariidha. Garuu maaliif na gaafatte? Yakkamaa tokkotu ashiishii waliin qabamee yeroo qorannoo soogidda jedhee nu falmaa jira.
tarii ashiishiif soogidda adda baasuu dandeessa yoo ta'e akka nu gargaartuufan si gaafachaa jira. Utuu si gargaaree natti tola. Garuu hin beeku. Sitti namni. Yakkamaa tokko. Ati qarannoo keetiif digirii baattee yeroo dhuftu ani immoo shira kootiif PhD qabadheen dhufu taanaan doktara eebbaa miti. Akka dhimma kana irratti na gargaartuuf. Maaloo sitti namni. Guyyaa gaarii. Siifis. Dooktar Eebba. Oo. Yeroo tokko deebii sin barbaada. Maal wanti natti himne waan ta'e jiramu? Forensikii bilbilee urjii akkan si ergeessitti meera? Lakkinaaf hin ergine. Maaltu sin haasare? Naani. Waan hundaafuu har'aa ta'uu kaleessa dheengadda gaddi nama yaalaa turan gaafa du'u dafee nama keessaan bu'u. Ammuma yaadattu si rafachiisa. Kanaaf bilbila urjii maal? Eeyyeen forensikiif bilbila urjii ergeen ture. Guyyaa 10 booda nu qaqqabu. Wantoonni bilbilicharra jiran qorannoof baay'ee nu gargaaru. Jechuun namni ishee ajjeese akka qabamu barbaaddamti. Isaallee sirriitti hin barbaade. Maalree waan namatti tolu waan ta'eef hin gammachuu kana sitti hime. Garuu bilbila ishee irraa ragaawwan akkamitti argamuu danda'a? Dooktar Eebba. Nagaan oole. Tole, nagaan oole. Tasgabbaa'ii jechuun maal jechuudha? Guyyaa 10 booda bilbilli urjii qorannoo forensikiitiin dhufaa naan jette. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e beektaa? Hin beektu. Kana jechuun maal jechuudha? Teekistii walii ergaa turre, wanti nuti haasofne, telegiraamiidhaan wanti walii barreessine hundi fa bahee jechuudha. Viidiyoolee bilbila kootiin waraabee isa filaashitti geeddaradheera. Inni kaan garuu inni isheen beekaatti nan hima jettee fi wanti tokko tokko kan walii barreessaa ture jiraachuu danda'a. Maal gochuu akka hin danda'u ani maal hin beeka? Sanas ta'e kana garuu bilbilli kun simboo harka galuu hin qabu. Maal gochuu akka qabnu wal arginee taasifna. Eenyudha? Seenaa. Hey, nama bil. Akkam? Nagaa kooti akkamitti? Nagaa. Maalidha? Maaltu homaa? Maali? Maal taate? Maal qabattee dhufteetu? Anaaf akka hin taane. Namni biraa jiramoo? Siifidha malee. Galatoomi. No, taa'e. Jireenya jaalalaa wanta jedhamu hin beeku. Dhiiratti karaa kanaa dhiyaadhee hin beeku. Abaaboo waliif kennuu, irbaata affeeramanii uffata irbaataa uffatanii deemuu, qubeelaa waliif gochuu, waggaa 1 waggaa 2 jedhanii anniversarii kabajuu, wanta kana hunda isaayyuu hin beeku. Jaalalleen koo hojii kooti. Bultiin koo qorannaa kooti. Tole. Abaaboo naaf kennuu eegalteetta. Waan biraas naaf kennuuf akka hin taane. Affeeraa irbaataa moo qubeelaa barbaadda? Suuta jedhi tokkichumaan qubeelaa. Affeeraa irbaataa irratti waliif galteettaa jechuudha. Ani hin jenne. Hundaafuu dhiisi. Baasii malee maal buufatta? Eenyutu affeera? Dhiiratu nama affeera natti fakkaata. Innillee sirriidha. Anatu si affeera. Maarree ati na affeeran akkamittaan baasii buufadha? Akkanatti himteetti eenyuyyuu irbaata si affeera hin beeku.
Kanaafiyyuu wandaboo affeerraa arbaataa irratti uffatamuu qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu egaa ammayyoon sin affeera sin jedhee jiramti wandaboo. Wandaboo bituun kennu jechuudha. Akkas jechuu kooti. Maal seete garuu lamaan keenya assaayimentii fudhannu. Ati wandaboo ani immoo affeerraa arbaataa jechuudha. Yoo xiqqaate itti waliigaluu kan hin gaafattu? Itti waliigaluuf itti waliigaluu dhiisuu kee irbaata nyaachaa asuuf na jedhee. Dhugaa jettaa? Kanan jedhu duratti saganticha akka tasaa waan tureef sirriitti sin galateeffadhe. Kanaafuu Dhugaa guddaa galatoomne. sitti naafne. Dhugaa kooti bar sarpiraayizii addaa ture. Gammachee kan biraa wanti jettu hin jiru? Jirraa Maarsiiti. Yeroo baay'ee hiriyoota gidduutti wal galateeffachuuf dhiifama wal gaafachuun walirraa fagaachuu agarsiisa jedhamee yaadama. Maarree sirriidha. Sitti hin fakkaatine. Anis dura akkasiin hin yaadan ture. Amma garuu jijjiireera. Kabajnii fi galanni waan hundumaan olidha. Si miidhee immoo dhiifama si gaafachuun koo orma si taasisuu koo miti. Gaarummaa naaf gootee hundaaf yoon si galateeffadhe firooma keenya cimsachuuf malee akka tinarraa fagaattuuf miti. Namni uumamummaan yoo balleesses yoo oolmaan oolameefis luqqisii barbaaduun isaan oola. Dhugaan jiru garuu gaarummaa keenyaafis yakka keenyaafis jechi jiru tokko qofadha. Innis immoo dhiifamaa fi galatoomiidha. Tole haa ta'u. Fudhadheera. Guyyaan sun guyyaa addaa ture. Guyyaanis sireenis daganneetu nu yaadachiiste. Tole wanti hundumtuu haa ta'u jedheera. Garuu ati guyyaa sana maaliif dhiifama na gaafatte? Calliseen. Calliseen jechuun amma namni hundi dhagaa'utti sagalee ol kaastee dhiifama naan jette bara. Amma immoo calliseen jettaa? Dogoggoreen ituun hin beekin si mufachiiseen ture. Maal goote? Inni ammoo maal godhe? Si mufachiisu koo si yaadachiisu ta'a. Kanaafuu si hin fayyadu. Wanti guddaan ani dhiifama si gaafadhe atis immoo dhiifama naa gochuu keeti. Isas yoo ta'e dhiifama na gaafatte malee ani dhiifama siif hin goone bara. Wanta balleessite waan ani hin beekneef dhiifama siif hin godhu. Waan ani si mufachiise waan hin beekneef rakkoo hin qabu. Jala muristi moo obboleettiin kee nagaatti maal taate? Akkamitti barreeffame? An kanan jedhu yeroo darbe doktoree bakka wayii akka beekamatti beeksisanii Heeyyeen maal? eessatti beekte? Isa wajjin walitti dhufeenya akkamii qabda? Gaaffii kana siif hin deebisu. Maali? Ani gaaffii kana yeroo meeqa gaafa si gaafadhu? Bira darbe. Kanaaf yoo haaluu na baachuu kee? Yoo ati natti himte anis si gaafa. Wanta kana itti amantu? Eeyyee. Hiriitu gammeetti. Filaashicha keessa maaltu jira? Akkuma duratti sitti himne hireen. Isa dhageera. Kun waan sababa hin taanedha. Kan akkana mana eegdanii? Sababni biraan jiraachuu danda'a. Isa akkamitti beekuu dandeenya? Inspektar, haalli isaa gatii nu shakkisiiseef akka ragaatti si fayyaduu danda'a inni kan sitti hime. Tolee gaarii. Yeroo keessaniif galatoomaa. Waan biraa yoo dhageessan natti hin dagatinaa. Amma deemuu dandeessu. Maalidha? Ani hiriirraan dhage. Tarii hiriif doktoree eebbaa wanti kan gaafattu yoo ta'e anarraa akka dhageessitutti nuti ta'e natti tola. Maaliif? Akka narraa dhageesse hireen akkam barreef jedhee jiramte akka isheen natti muufame. Yaamme yakkamaa shamarree qulqulluu tokko ajjeese barbaadee sirratti dhiyeessuudhaan alatti jaalala kee tiksuudhaaf fedhee waa'ee kee waa'ee reeffontan dhibbadhu sitti fakkaata? Akkas jechuu koo miti. Jechuun jira miti. Callisii ba'e.
Ani Rumeenii kee amma haadha ijoollee lamaati. Dhugaa jettamu? Maaliif naate? Naane boo. Danqoose. Bultiis daa'imas hin qabu. Jaalallees hin qabu. Qabaadhees hin beeku. Maaliif? Jechuun kooti dargaggeettiidha. Hojii gaariis immoo qabda. Dabalataan immoo baay'ee bareedda. Amma ammaatti maaliif jaalallee hin qaban? Bareedduu akkan ta'e waan natti himteef galatoom. Kana toon sitti himuu baadhayyuu namni biraan sitti himu. Waa'ee jaalalaa yaadee hin beeku. Waan si ajaa'ibu hariiroo waan jedhamu keessa seenee hin beeku. Dhugaa jettamu? Akkamitti? Akkanatti fakkaatutti hojiin koo yeroo koo fudhateera. Kana jechuun qorattuu ta'uun jaalala nama dhorka jechuu qoomti. Garuu akkuma sitti hime an kan hin qorattuu ta'eef lubbuu abbaa koo gammachiisuuf waan ta'eef yeroo koo hundumaa hojii koo kan kenne. Abbaa malee guddadhe. Akka tasaa walitti bu'iinsa naannoo keenyatti uumameen abbaan koo harka namaatti na jalaa du'e. Ijoollummaatti abbaa malee guddadhe. Namoonni isaa ajjeesanis yeroo suma himanni itti baramuun seeratti dhiyaatan. Boodarras harki namoota kanaa dhiiraa waan ta'eef maallaqaan qorataa sana qabatan. Qoratichis nama maallaqa biraan dabarree waan ta'eef yakka isaanii harkatti qabachuun bilisaan isaan gadhiise. Yaa Waaqa, namoota akkamitti jira garuu? Waan si ajaa'ibu harmeen koo dhimmicha qorataan biraa akka hin qabanneef qorataan sun harmee koo dorsisaa ture. Inumaa qorataan sun afaanii baasee harmee kootiin dhimma kana qorataan biraa akka qoratu gootu taanaan waan mucaa kee irratti ta'uuf itti gaafatamummaa isaasitu fudhatattiin jedhu. Maal? Nama salphaa akkamitti garuu? Harmeen koos mucaa koo dhabuu irra jettee dhimmicha hokkaamsitee dhiisuuf lette. Harmeen koos yeroo isaan argitu hundumaatti sururamaa isaanis qasaanitti kolfaa bilisummaantuu jiraatanii guddadhe. Kanaafuu ati homaan goone jechuun erga inspektara taate booda. Barfatee ture. Qoratichis warri isaa ajjeesanis guyyaa waaqaa ga'ee akkuma akka isaatti du'an. Dhugaan abbaa koos achumaan dhuga ta'e. Harmeen koos kana natti maana guddiste. Anis waadaa ofiif galeera. Lubbuun abbaa koos akka boqotu abdiin qaba. Kun kan ta'u akka inspektara qaruuxeef dhugaaf dhaabbattu tokkotti warra haqa dhabaniif haqa isaaniif malu yeroon isaaniif kennudha. Yeroon yakkamaa qabee seeratti dhiyeessu lubbuun abbaa kootii boqotti jedheen yaada. Ajaa'iba! Atis na barbaadaa turtee anis barbaadaan ture. Qulqulloonni otoo waliin beellamee wal arguun dheedhan dhugaa jechuudha. Maal si nama siifne moo? Isa qulqulluu jettee na ajaa'ibe. Maal isaas ajaa'iba? Ani Fati hojii qulqulluu keenya akka walitti hin finne sirriitti bareechitee beekta. Ani kan naan galle gara fuulduraatti boruuf taanatiif saansoo yoo wal fuutanii. Daa'imuma akkamii godhattu? Ati illee qabda. Inni illee qaba. Daa'imuma keessaniif hin yaaddanii? Waan nuuf dhibbateef galatoomne. Erga maqaan isaa kaasuu kennullee waa'ee isaa si gaafachuufan si barbaade. Waa'ee isaa maal? Tibba kana waa'ee obboleettii isaa baay'ee isa dhibbisaa ture. Waan kana waan ati beektu jira? Inni maal siin jedhee? Inni akka hin dubbanne hin beekta. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku dhimma kana duuba akka ati jirtutti natti dhaga'amaa jira. Ana dhimma obboleettii isaa walitti na fidu maal hin qabu. Akkuma siin jedhe egaa tariitii sitti fakkaate ta'uu danda'a. Rakkoo hin qabu. Atis innis na dhuksitan. Ani mataa kootiin bira gaha. Tole. Erga dhimma keetu murteessa ta'e gara dhimma koo san si barbaadee fi itti dabalu. Waa'ee ishee sana maaliif siin bottimte? Dhimmicha ofii isheen qorattee yeroo na gaafattu maal akkan jedhu ni barbaadda. Cubbuun ofii keetiin hojjetteen akka yakka keessa galu barbaadda.
Akka multi inspektar. Dooktar Eebbaa qofaatti haasofsiisuun barbaada. Deemuu dandeessa? Tole. Naguun keetiin inspektar. Filaashii harka keerra jiru natti kenna. Maal? Dooktar Eebbaa filaashii. Gidduutti waa'een filaashii Dooktar Eebbaa dhufe malee waa'ee qophichaa naan sobe. Ani jirraadhaan galateeffadheera. Nama ajaa'iba. Akkuma qosaatti waggaa tokko guunnee bari. Waggootan baay'ee mana barnootaatti dabarsee amman si walii waggaa tokko dabarseen ga'a. Akkan jaalladhu gooteetta. Ani hoo ganama yeroo mana barnootaa dhufu baay'ee nan ifadha. Waareen booddee yeroo dhufu nan aara sirraa adda na baasuuf waan ta'eef. Ati immoo akkamitti akkana baraarte? Yeroo dhungadhu naan jechaa turan maal akkan godhu wallaaleen dhiphachaa ture. Ana dhungachuutu si dhiphise? Yaaddittaa nama amma sana duratti otoo si dhungadhe. Garuu na oolchiteetta. Yaadichi garuu akkamitti siif dhufe? Ituun calliseera ta'e na dhungatte turte? Anuun beeku. Ofii koo olii wallaansoo keessan ture. Garaan koo tokko kan buukoo kee haadhoo dhungadhu naan jedha. Garaan koo tokko immoo nama amma kana fuulduratti qaaniidha naan jechaa ture. Kun amma namni hin jiru. Kanaafuu garaan kee si komatu sun amma waan ittiin si komatu hin qabu. Yeroon si dhungadhu sammuun koo hojii dhaabee miirri koo onnee kootii yeroo hogganamu natti dhaga'a. Dhungoon kee bakka hin jiru na dagachiisee addunyaa biraa keessa na galcha. Yeroo ati na dhungattu qaamni koo dhukkubsate yeroo inni fayyu natti dhaga'a. Yeroo akka inni naasofne barbaaddu hidhii koo keessa na dhungadhu. Amma akka taasiftu hin barbaadu. Akkati jirtu beekeen ture. Maal? Filaashii. Filaashii akka hireen hin argine barbaaddu isa kanatti. Edaa kanattu si aarsee? Filaashichi suma kanadha. Garuu foormaatii godhee ni malee. Maaliif? Faayila akkamitti keessa ture? Filaashicha keessaa garuu anaanis yaala baqaqsanii hodhuu yeroon taasisu wantoota waraabamanii fi miira namaa jeeqantu keessa jiran naan hin jettu. Yaala baqaqsanii hodhuu irratti ana dhiisiitii mucaan kenni waggaa 12 oliyyuu akka bilbilaan hin waraabamne sirriitti bareechee beeka. Lakki hireedhaan kan inni akkas jedhee faayiloota keessa jiran akka isheen bartuu waan hin barbaanneef. Kanaafan waan sin fayyannedha jedheetti. Jira miti gaafii biraa akka isheen hin kaafne jechuudha. Maaltu keessa ture? Dhimma dhuunfaati. Dhimma dhuunfaa akkamii? Hiriyoota koo waliin yeroo bashannanaaf baane viidiyoo waraabne turre jira. Maarree viidiyoo sana yeroo yoo argite rakkoo maalii qaba? Viidiyicharra miira bakkii xiqqoo jiru ture. Jechuun dhugnee tokko machoofnee hiriyoonni koo mootabaaf jedhanii na waraabani. Agartee
Ereen immoo haraaf miira kabajaa fi ulfinaa guddaa qabdi. Kanaaf ija biraan akkana laalleef jedheetani. Yoo barbaadde immoo kun reeka bargootee ilaaluu dandeessa. Tole. Si amaneera. Doktore. Oo. Yeroo biraaf garuu ammoo follaaltuutti hin dhuge. Intala kana qalbii fuudhaa hin jedha. Tibba kana jikoo callisee na sirba. Firan arginetti fakkaata. Lakkii maalu si dhukkubee ta'uu danda'a dhaqiitii yaalame. Hinqoosin dhugaa kooti bara. Guyyaa 3-4 callisee mana ollachaa jira. Dhugaa keetii ati waan akkasii kanatti namantaa? Eeyyeen na mudatee beeka. Yeroo akkas ta'u abbaa koo, obboleettii koo yookiin immoo firan utuun yeroo dheeraadhaaf hin argin ture faan arga. Commander Tibilbile. Egaa immoo dubbisaa jalqabuuf. Hello Commander. Ammas yeroo naaf kenni jechuufi. Yeroo xiqqoo qofa. Hin qoostaa? Maaltu amma tootti eegja? Anis hooggantoota qaba bara. Dhimmi sun maalirra ga'ee jedhee hoogganaa na gaafatuun qaba. Naaf gala Commander. Jechuun dhimmichatu xiqqoo. Deebii natti hin deebisin inspektar. Ganama hoogganaan koo dhufe dhimma kanarra baay'ee turtan naan jedhe. Kanaafuu osoon gadduu dhimma kanarraa si kaasufan jedha. No, akkasiin gootan Commander. Amma sirriitti itti dhiyaadheen jira. Maalitti dhiyaatte? Bilbila urjii forensikiif ergee guyyaa 9 booda dhufa. Guyyaa 9? Ammayyuu guyyaa 9 moo? Jala mureen sitti hima Commander. Bilbila sana raawwatu wanta qabatamaan argan. Maaloo amma kana deemee as gee dadhabbii koo lafatti hin balleessin. Guyyaa 9 kana qofa naaf kenni. Hello? Hello? Hello Commander. Waan hin argeetu sitti mee namantu. Ilaa ammayyuu na sirbaa jira. Callifteeti ani waan akkasitti namanu. Na argita. Yeroo dhiyootti nama ta'e argisittani. Hin argina ka. Ati qoosi. Eenyu ta'a laata? Urjii? Urjii? Maal jechaa jirta? Inspektar Simbo, urjiidha naan jette? Inspektar, hello? Hello? Urjii. Urjiin eenyu?